Arkadaşlar sürücü nerede? Neredeydi o? Evet, verdim bak. Suura inin gorfamu ammallee hin gorfamu namni sooshaal miidiyaa kanarra jiru waan adda addaa laalu arginee jirra. Mana cidhaa keessa wayita jirru maalitti gadi baane namuma dubartii qullaa baasee qullaa harma kee ay mul'isi badhee kee ay mul'isitti baane suma wallaahi rabbi isa qaba guyyaa isa qabutti eega ammoo shakkiin godhina warra fasaada ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس أرجتني إندونيسيا قابل ركنت تدبر مدينة إندونيسيا سومطرة آتشي بالي 8.15 درجات على مقياس الهكتار حسب كبراء الدوليين كانت مقالان سن نما كوما إبتو كوما دقيقة كيسة تدمر ورّي توكي كان كيسة دبرتي كاما إسي كشفتن بيكوف ثم والله كابا إسي ربك أبو ورّي اللايكي قوتني تكشفتوا لي تأنس كل ريسا ورّا كشفتيس ورّا لايكي قروف ورّا شيري قروف أما قري ما لقر توكي كان رتي إن كدتا سكت جران انتلام بيتا أسرتي وانا والناج سنقضوا في مالي بطاطي سكانوا والأفيرا أسجار صابروا في أجي غرقالي غنانا غرقالي أسرتي والأفيرو كن جار سكيج كوني استراتيجي ورا حلاكمو ديموتي بدون شك ولا ريب ربك أبا إن الله لا يملي للظالم إذا أكده ولو يؤاكد الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة وصوما اسم بديد ليدو أسوكا بيجي ربي متي إلا فران ترزقم تجي أبدون كنا جالجنا مجا دائما شبابا أرجتني شبابا مجا دائما تكام توران أجن تكتو إلما نمان الرب سوانقو دندي تيساتي نمو وامل إسرت نمني أبدو نما الرب سجرون جر أبدو وانا كندا لغا جرون جر وان كانت warroonni Oromoo taatanii kaasatan muslima taatanii dubartii qullaa dhaabdan keessatti dubartii qullaa dhaabdan waan diinii kee kennan jirre waan diinii kenna keessan jirre waan akhlaaqa islaamaa keessan jirre akhlaaqa islaamaatiin akhlaaqa namaa keessan jirru li awwal marra taarika Oromoo keessatti agarta ufii beeksisuuf ay keessa keettan summa wallahi kalimaan ulamaa illee isin bira ga'uu deemti. كان كيسة تيتاني أمو غرين إساني مالي تاي لينجا كينا أني مالي كينا دبرتي تفكاتني لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الرسول ربي ديرا دبرتي تفكاتو دبرتي ديرا تفكاتو أباري يا ورا لايكي ورا شيري ورا جالتايكو منتي دلقو ورا دبرتي كلها كشفون إساني اللي توكوما فرقين كبدن ورا فرصو دلقو في warri obaasuufi warri gurguruufi warri dhugullee maasiyarratti tokko warri zinarran nama kaasu warri kularran nama kaasu warri aariyaa nama godhu haraamarran nama kaasu kulliin isaanii maasiyarratti tokko warri dubartii waan amma isin jettan kana irratti tiktokii kana namni martuu ima fayyadamaa beeytanii ani gaafa inni awwala banamullee hedduu akka sheekotaallee haraama itti fayyadaminaallee hin jenne amma sheekonni martuu irra deebite jedha. Wanni takkifii wanni an arge akka isin amma jettan kana janaa duraan namni dur waytan awwala Suudiidha san waytan awwala Suudiidha moobaayilli wanniin hin jiru beeytani ka kaameeraa kun hin jiru sawatti namni majjaana guuttatee saniin dubartitti haasa'u. Yeroon jijjiiramee eegasii viidiyoon kun dhufe namni dhuunfaa yookaan waliin haasa'uu danda'a. Garuu ka ol bahanii hawaasa nama 100 nama 100 nama 50 akka barbaadanitti haasawan kuni dalagaa rabbiin akkaan jibbu keessa maasiyaa rabbiin akkaan jibbu keessa irra fokkattuun isiitana bara irra fokkattuun badii dalaguu rabbi irraa dhokka akkasuma akkasii miti
irrano garuu yoo badin ati unfatti dalaydeefi badin ati badii dalagaatiin hin jirtu san ani badii dalagaatiin jiraa kunoo dhagaha jettee nama dhibbarratti ati dalayduufi nama kumaatamarratti ati dalayduufi badiin ati unfaa keetiin dalaytu bakka namni sin agarretti wallahi bahaa fiidiya rabbi quraana keessa wati dubbate inna alladhiina yuhibbuuna an tashii'a alfaaxishatu fi alladhiina aamanuu wata jedhu isaanan jaalatan jedha akka badiin facaatu warra rabbitti amane keessa badiin faca'u warri jaalatan lahum cadaabun aliimun في الدنيا والآخرة الدنيا في آخرة الله والله عذاب إسان لا لسو إسان يفكو بيسجر كرا ربي سموكرون البيت يو فدو إلما سموكر فدو جارتين سموكر فدو سما فياك أبدو كان جرين سموكر فدو الدنيا مكان الرد يادا ست بوسي هل كان يقول يا همي ست بوسي والله يرو متاكو قوم متانا تدبنا ربي سبوسي أكاسي تجراجو دندي توان تاتيب قوم فتي بدين أتدال يدوفي فكينيا سربي أدقيت تمانا كيسات الآبتي سربي توفي سربي أتي أمتا nama keessatti dhaabattee sirbitu garaagarummaa guddaa qaba bahaa fi dhiya. Maaliif nama ufitti hidhaatiin jirta akka ani ta'u kana taha akkatti ani deemu kanatti deema akkatti ani nama arrabsu kanatti nama arrabsa akka ani balleessu kanatti balleessaa jettee ol baate maasiyaa dalagaa jirta waan taateef badii dalaydu sayyoo rabbi qofti sitti beekee bareedaadha. Ol baaftee hawaasa irratti amma akka barbaaddetti dubartiin akka barbaaddetti yoo haasoyti. Kadhiiraa akka barbaadetti waan fedhe yoo jedheen homa takka saala takkan qabu kolfanii taphatanii namni illee san irra laala san irra shajjaa sanii irra laayikii kenna sanii irra sheerii godhaaf qiletti wal oofaatiin jirra waan taateef waan kanarraa billaahi badii wayta dalaytan dhuunfaa keessanii deeffadhaayu rabbitu irra sii tara bara akkasi. Nama lubbuu namaa balleesseetiin jedhe 99 balleessee takkitti hafteetiin jette akkami rabbi araarama dhee sheeticha gaafannaani in araaramu ishee nama 99 fitte bakka deebi kaatillee dhibba guute dhee isaan guutee biraa tare beeyta. Badii akkanaa tanaa miti ta lubbuu namaa balleessuutu rabbi si araarama. Garuu badii namarratti hin dalaginaa namarratti waa mul'iftanii akka an ta'e hin tahinaa. Akka an tahe tahaa jettee badii ifaan ifatti baatee nama duratti baateen hojjetini rabbii keessan sodaadhaati rabbi nu haa tiisu nama khayrii dalagu rabbi nu haa godhu nama hamturraa rabbi fagaatu rabbi nu haa godhuuti jajjabaadha inshaallah ustaaza isin maqaan keessan eenyu isaan areedaa kana maqaan beekulleen isaan areedaa kun Usmaan Amboo jedhamne walumaa barreessina gara feesbuukaa kana fa'aan garuu waan tokko isin yaa himu ayaan quraana keessa akkaan arjaa irra kajeelamtuu taraamata rabbii nama kajeelchiftu ni jirti fagoon jirtanii ayaa sanoo isinii hime qul jedhi muhammadii kiyya hoo yaa ibaadi yaa gabroottantii jedhi silaa yaa ibaadi jechuun kun mu'mina lallaba mu'minaatiif taha jedhan har'a ammoo lallabni kun kaafirallee waama jedhan maaliif jennaan waan keessatti buute qabdi warra Qureeshaa warra kaafiraa ummata mushrikaa san ayaan irratti qara'amtee hadiisni nabii dhaga'anii jennaan hadiisni nabii das jedhe quraanni nabi Muhammad qara'u das jedhe jennaan warra Qureeshaa bar wanni Muhammad yaa gabroottantii jedhin warroottan isaa baabaatanii ol buute san irratti laa taknatu min rahmatillah rahmata kee rabbii irraa garaa muratina waan jedheef rabbi kanaaf ramadaan illee dhufe shahrii ramadaanaa ji'a guddaadha ji'a ammallee shayxaanni keessa hidhamu ji'a ammallee tiniin balbalti jannataa banamtu ji'a ja'a ammallee tiniin balbalti jahannam cufamtu ji'a ammallee tiniin kulliin halkan maraa utaqaa warri ibiddarraa hatakamu jiru halkan maraa namni ibiddarraa hatakama jedhanii kanaaf irrafnaa malee osoo asiin hafne beeyna yoo rabbi asiin nu hambise beeynaan kana wallahi hin beeynu nama wayiitu salafa ummaa kanarraa salli bina zuura jedheen salli bina zuura jedhanii zuurii nuun salaatii jedhaniin imaama waan jedhe dhageettanii إن صليت بكم الزورة فلا أصلي بكم الأسرائيل يو زوري سنين صلاة أسرى سنين صلاة أنبياء كانوا ملالتي سلا مالا أسرى قال لي جيتي زوري نون صلاة إنهم مالي أسرى جنيني أسرى إن قيا فين قو يوم بيكو حقنا والجلالا أبي القاسم نمني جرم تركان في تكيو أجيبوني تركان في تكيو تركان فتي
ittiin qabdii jala luka mirgaatitti. Du'a laal jedduu kana du'a kaaye. Tabitaa luka mirgaatti naadha qabdii. Ati har'aan tana shaaworii namarra seenaa. Subhanallah. Achi gari gali jedha waan dubbatame. Dhadhaa jedhaa barabbu. La ilaha illallah la ilaha nu balleessi wallah. Dhadhaa. Sheekaroo galma jecha Tanan jedhina ilma sheekaroo be tanan jedhina dilal. Wanni akka dubbatsanitti waliin galatti sheekaroo irratti baa kanan beeku bara irratti baa kanan beeku. Wallaahi kan firi. Atillee laatu oolte Allah bala. Wallaahi ajaa'iba mara kadi deebitti farduru yeeni. Waan social media kana namni fayyadamu hin agarreen hin ulfaata bara hin agarreen hin ulfaata. Nura kol. Sheekh assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Iyyakum Allah. Gaartanii meeqaa be itti buufigaa dubbatu jirta. Akkasuma jechuuf yaani dubartii dabbaa jedhanii sooraa barsanuu lafarra deemaa laalaa bar. Bees kadabba kazooru jedhaan milaalu. La ilaha illallah la ilaha illallah. La ilaha illallah la ilaha illallah. Dubartiin maan akkanatti shaaworii nurratti seenu. Dubartiin maan kuchbirik geetu. Ispoortii sammaa ittiin salaatiin kuchbirikkiisan. Ma ittiin salaatiin takkaa salaatee